Yeroo tokko tokko maal jedha seetanii Oromooni utaalan malee hin cabanii quufan malee utaalanii utaalan malee hin cabanii jedha. Kuni jecha osoo hin taane waan sirriidha. Waan sirrii wanta mul'atuu fi wanta ta'uudhaa jechuudha. Yeroo tokko tokko namni keenyi beekumsa keessa darbee dandeettii nan qabas jedhee waan hin taane irratti raawwataa oola. Waan isinii galuu qabu namoonni amma dandeettii isaaniitiin bahanii mul'achuu osoo hin taane waan hin taaneetiin bahanii mul'achuu filatu. Kun immoo yeroodhaaf malee galmaan nu ga'uunsaa carraa inni galmaan nu ga'u xiqqaadha. Kanaaf yeroo tokko tokko wanta hojjennu wal bukkee qabne ilaaluu qabna. Wanti kun advanteejii qaba moo advanteejii hin qabu jennee wanta hojjennu tokko bu'aasaa fi faayidaasaa fi miidhaasaa wal bukkee qabne ilaaluu nurra jiraata. Kanaaf gaafa hojjennu waan tokko gaafa karoorsinu faayidaasaa fi miidhaasaa wal bukkee qabne ilaaluu yoo taane deemee jalqabni isaa yoo bareedaa ta'e iyyuu dhumni isaa maal ta'a? Yookiin unumataa keenya miidhuu danda'a, yookaan maatii keenya miidhuu danda'a, yookaan immoo hawaasa naannoo miidhuu danda'a. Kanaaf yeroo tokko tokko maal akka hojjennuu fi maaliif akka hojjennu beekuun nurra jiraata. Nagaa kollee dhaga'e. Ashaamaa harka fuunee akkam jirtu? Hordoftoota siifanii indoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaa faraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma like gochuun viidiyoo kana jammaraa. Yaadaa fi qiiqa qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Isiniin jechuun jaalladha. Egaa har'a viidiyoo tokkoon walitti deebinee jira. Obboleessa asirratti agartan kuni wanti isinii galuu qabu maal seetan obboloota koo maaliifan kana isinii fidee warraa barattu jedhee abdii guddaan qaba. Because anillee waa guddaarraa baradheera. Isinii galee anillee waa guddaarraa baradheera. Isinillee waan guddaa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Maal seetanii bara kana baay'een keenya sanaxxalle yookaan muudiin bara kanaa nuu galeera jedhee ijoollee dhaloota baay'een lafan taane itti qufaa jira. Warri kaleessa bahanii mul'atanii warri kaleessa xiqqaa guddaan harka isaanii cabaccabu. Warri kaleessa karaa biyya lafaatiinis karaa garaagaraatiin beekamtii argatan. Har'a garuu gaafa isaan kufanii kufaatii isaanii isa kaleessa gocha isaanii dhokatee kufaatii isaanii har'aa mul'atu agarra. Kun maalirraan kan ka'e? Sababii mataa keenyarraan kan ka'e. Jireenya keenya keessatti fakkeenyaaf ani midhaan gaafa nyaadhu hamma sammuun koo na asaabsiseen fudhannaa harkaa. Isinii galee hamma sammuun koo na asaabsiseen fudhannaa harkaa fudhadha malee wanta sammuun koo na ajajne hojjechuu hin danda'u. Yoomu namni wanta sammuun isaa isaan ajajne hojjetu erga maraatee boodatti. Garuu namni hamma fayyaa qabutti wanta sammuun isaa ajajee hojjeta dhibbaan dhibbatti. Fakkeenyaaf lafa kana taa'ee haasa'uun kooni wanta sammuun koo na ajajuuf dhaabii yoo jedhee sammuun koo dhaabuu hin danda'a. Sookee. Kanaaf yeroo hundumaa fedha keenya qofa wanta sammuun keenya nu ajaje qofa hojjechuun immoo gara badinsaatti gara salphinaatti
gara kufaatiitti nu geessa. Isinii galee maaliif yeroo tokko wanta hojjennu hundumarratti uumaa ofii of gararraa ilaalu. Eenyutu na laale? Eenyutu na uume? Saatii kan akkanas taa'ee haasa'uuf eenyutu arraba koo kana banee kan dubbadhuuf jennee gaafa hojjennus hojii kana kan hojjedhuuf carraa hojii kana eenyuun naaf kenna jennee uumaa keenya of gararraatti ilaaluu qabna. Dachee kanarratti qulqulluun hin jiru beekamaadha. Waan isinii galuu qabu. Warri 66 yookaan warri 666 wanta barbaadan hojjetanii jechuudha. Waaqa gabbaraniif qabu. Isinii galee waan barbaadan hojjetanii suuranii galanii nama ajjeesanii nama saamanii qaama namarra miidhaa geessisanii wantuma godhanii yeroo galgala galanii waaqa gabbaraniif qabu. Kun maaliif kan isaan gabbaranii fi akka miidhaan isaan irra hin geenye haga dachee kanarra jiraatanitti fayyaa ta'anii hojii hojjetan sun itti fufanii hojjechuu barbaadu. Isinii galee namni amma addunyaan kun egaa jireenyi waa lamatu jira. Ilmi namaa kan fiigu maaliif addunyaa kanarratti tokko gaarii godhee mootummaa waaqayyoodhaan dhufe. Inni tokko immoo hamaadhuma hojjetee itti fufee jiraachuuf. Kanuma lama dachee kanarratti kan dorgomaa jiru ilmi namaa. Kanuma lamaatu dorgomamaa jira. Wanti biraa dorgomamaa hin jiru. Kanaaf isaanis gaafa dachee kanarra jiraatanii akka qaama isaanii yookaan wanta hojjetan sun irratti waan tokko gufuu akka isaanitti hin taaneef galanii maal hojjetuun waan kadhatan qabu. Isinii galee kanaaf maal isiniin jechuun barbaada? Nuti dhaloonni bara ammaa kun TikTok irraa shubbisaa oolla. YouTube irraa xiyyaa oolla. Karaa kan barbaada? Karaa ittiin beekamtii argannu barbaadaa jirra. Irra caalaan namoota amma dandeettii qabutti fayyadamee dandeettii isaa sun namaaf qoodurraa beekamtii barbaada. Beekamtii jechuun immoo kanarraa ol si kaasee borummoo namni deebisee si kuffisu. Bakka qixa mootummaati jechuudha. Mootummaan fakkeenyaaf filannoo waggaa 5 taasifamaa akkuma sanii maaliif aga waggaa 5tti bulchee yoo uummanni isa jaalate hawaasni naannoo yoo isa jaalate gara waggaa 10tti darbaan. Yommuu uummanni isa jaalachuu didee hawaasni naannoo isa jaalachuu baate immoo waggaa 5 irraatti hin kufaa jechuudha. Kanaaf aangoon biyya lafaa jechuun kanadha. Aangoon biyya lafaa haqa sitti kenname boru sirraa fuudha. Nuti immoo dhaloonni bara kanaa eessa jirran of laalaa. Maal hojjechaa jirra? Baay'ee keenyadha fiigaa oolla. Fiigaa jirras. Beekamtii barbaachaa garuu miti. Amma egaa mucaa kana ilaalaame. Mucaan kuni namni wallaalee jiru aartiidha, muuziqeessaadha. Muuziqaa yookaan shubbisaadha. Sirbaadha. Kan warra Amaaraati. Egaa mucaa kun haa ta'u malee yeroo sirbu sunitti beekamtii qabaanii. Argitanii? Ijatti funyaan keessa baafatee akka dubartii warqii godhate. Harka kana hundatti naqate. Macaafa isaa irratti maal godhate? Bifa jawwee asirra keewwate. Isinii galee? Kuni dura haguma namni isa faarsisu amma mucaa kana gadi xiqqeessaa jiranii. Maaliif beektanii? Dura uummanni faana jira. Innis yeroo dargaggummaa isaatti itti ho'ee jira. Waan hunduma hojjetaa oola. Waaqni bakka waaqni saduunni ofii of uume waan ta'eef
ofii ofuume waan ta'eef harkattis naqatee funyaanittis naqatee bakka fataa jedhetu. Garuu jechuudha wanti nuti dugachuu hin qabne jireenya keenya keessatti maal dagachuu hin qabnu beektanii waaqa kana dagachuu hin qabnu. Hamma barbaade cubbamaa yoo ta'an illee jechuudha amantii keenya suniif guyyaatti tokko illee jilbeeffachuu nurra jiraata. Isinii galee guyyaatti tokko illee jilbeeffachuu qaba. Har'a kunoo mucaan kunii kana ta'e kuni uumaasaa waaqayyo isa uume ta'etti gufuu ta'uusaa agarsiisa. Isinii galee kunoo kana ilmi namaa jechuun walumaa galatti maal isinii jechuun barbaada. Wanna barbaadetu ta'ellee jechuudha. Amma barbaadan cubbamaallee ta'a. Amma barbaadan wanta barbaada hojjedha. Garuu uumaa ofii dagachuun gara badiinsaatti nama geessu. Tokko tokko yoo ilaalle koo ejjaa olee waan hundi gochaa olee dhugaa rabbi isin waan gochaa olee kan galgala galee imimmaa isaa kana caasee waaqa isaa kadhatu. Bariimoo irriba nagaa ka'ee bormoo itti dhimma isaa sakalee isaa sun xiqqafuuf hedduu namootaatu jira. Hedduu namootaatu jira. Garuu maal lapheensaa qalbii jijjiirannaa qaba. Lapheensaa yoomiyyuu qalbii jijjiirannaa qaba. Hamma fedhe ta'e hamma fedhe foonsaa yoo sadaqillee hamma fedhe yoo dagamillee of hin galu. Kanaaf jireenya jiraannu kanarratti wanti biyya lafaa kun bada. Wanti biyya lafaa irratti agarree wanta babbareedaa agarree ittiin kan hundumti isaan bada dhugaadha. Wanti hin banne yoo jiraate gaarummaa nuti dachee kanarratti hojjennu guyyaa tokko argachuuf waan jirruufi kan hin dagatina. Akka amantii keessanitti yeroo hundumayyuu taanaanii wanta uumaa keessan faana walitti isin buusuun hojjetina. Wanta uumaa keessan faana sunii walitti buusuu hin hojjetinaadha. Jechuun badaadha. Kanaaf jabaadhaa obboloota koo akka amantii keessanitti uumaa keessan kadhadhaa. Haala hundi keessa taa'aati. Waan guddaarraa baradhaa nama kanarraa. Nama kanarraa waan guddaa barattan dhumni isaa. Kanaaf kana isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon koo har'aaf na fakkaata yoo isin tole sheer gochuu hin dagatinaa turtii gaarii qabaadhaa.